Jaalala dhugaami oftu kawaliin dabarsine. Yeroo wal agarru kana bakka normally sa'aatii regularii qabachuun bishaanichi sa'aatii arabbamu qaba waan ta'eef achitti yeroo kamiyyuu achitti eegde nan arga bakka nan arga utuma akkana goonuu utumaan eeguu jiru namni dhufee naan yeroo isaatti kan dhufe edaadha isheeti. Production. mi'aawa amalliiqi akka shankoraala hunda qalbii moohee khibareedinni haala kan nama hawwatu akhlaqni haalala tolchisi uumi rabbiin خيخسا في آلا يا محمد خير خلق الله خير البرايا خير رسول الله يا مخولق تام جملا ومن كل عيب مبرا يا محمد خير خلق الله خير البرايا خير رسول الله يا مخولق تام جملا ومن كل عيب مبرا سبحانه ربي سنهك سنهمته وايخي حبيبي رحمة يدبته وإنك لا ألا خولك الأزم جئتي سي فرسي قلت نرشي أليم وإنك لا ألا خولك الأزم جئتي سي فرسي قلت نرشي أليم جئتي سي فرسي قلت نرشي أليم آلاف ملي خيدي مسافر ما جنبيت أدور تكجن يفتكو قربان جارتي لما فولي جن البيت ما جارتي هذا ورايتو هذا ورا لما فولي تكاس منا الدولة ما قبلنيس الدولة ما إجاريتو Hayyoo. تام من الراولي قلتي تام من الراجدي قلتي Hayyoo. جارتي جو جوجا تجارتي لما أنت نبير بلايتو ما قولي بيتا أنا يو جارتي تنبير بلي جارتي أنا مو جارتي تام بير بلي أكتا ساعة هيتي جارتي ولي بير بلي بيتا قافني جارتي بير بلي خا ولا رومو خا كم بلتي بيخا ميري من رومو لكن كان انت لقدي تقو جارتي بير بلي سنين كم بلتي جيني سا إيه تقول بلي برجتين إيجا قلبي نسي نبرة جت جالس سي برة أكمل بولتين نمبر يشول برة نان أماني نان إبر يشول إبر يسانو ملاماني أماني يسانو ملاماني أمان ساتي نان إيش كده ديني بر مال ساتي إيجا Haye. ماني في جالس جلوان قلبي جرتو بسيني سكاسا زويت Haye. أنا اسمه دنو تكاتو يجمان يونيفرسيتي وديا تنارو نموذج تبيتا سوري لين كوبا كوبا أكتر ساتي كوچا تينجرا أصلاً قدوتين دفتري كينا فولا دي مسافة دولة مسافة دولة موفا دايتو وتيجي موفا دايتو تيجي رامير لكن نيجي جيرة تيجي كافاني تيجاكو أفانو ماماراتي دولة تونتي جو هندا ها وانتي يجو لايبرري ليتك ده فرته بكرة ده فرته فرته دولة جناتي وما بريتو لا تبي نين دولة جناتي نين جيرة تيجي أكوتي تمان كافاني تيجي دوكو وانتو ما خنا مالين جانا ديبه لكن تمان هي مو فانو يجي قال كنا عندتي هي مو فانو يجي هي قلت يبي هذا تيم بكا الجي بكا نين كيرا تفوتي قلت بكا أنا راجيت Takasiti ya. Jaalalli maaliyya tokkoffaa. Jaalala
hima tokkoon ibsee xumuruudha baay'ee nama rakkisa. Jaalala kana akka kiyyaatti kallattii lamaan odoo ibsee natti tola. Jira bineenee jaalalli gaafa shamarra wajjiniin ta'u fi jaalala gara gaa'ilummaa yookiin jaalala hiriyyummaa yookiin jaalala garli fina hin dhiise inni jechuudha kan mirfaate. Isa kan jennuu fi kan biraa immoo jaalala obbolummaa normaalii nama kam wajjinuu kan wal jaalalu jechuudha bifa lamaan qonnee walaalee natti tola. Jaalala obbolummaa jechuun kallattuma kamiinuu kallattii kamiinuu nama wajjin nama walitti dhuftu wajjin hariiroo garaa garaatiin sababa garaa garaatiin walitti dhuftee hariiroo isa wajjin uumtee jaalalli ati isa wajjin qabdu kabanyii fi jaalalli ati isaaf ibsitu sun inni jaalala akka obbolummaa ta'e. Inni gara immoo gara rifireenti kan jennu immoo jaalala bakka keessa keetii inumaayyuu ishiidhaaf jiraachuu jechuudha bakka bu'umaa. Keessa keetirraa jechuudha. Isheedhuma bakka buute keessi kee isheedhumaaf kennitee akkaataa taniin kan taasistu isa jaalala garli fileelli kan jedhu kana akkasitti ibsuu danda'a. Ulfaataadha garuu jaalala jecha jaalala jedhu kana salphaatti ibsuu isaa. Haala kanaa jechuun waan guddaadhaan ta'e. Eeyyoo. Jaalalaan qabamtee beektaa? Jaalalaan qabamtee beektaa. Iyyee qabamee nan beeka. Ulfaataadha beektaa. Jaalalaan qabamtee jechuun yeroo sanitti baay'ee sitti ulfaataa yeroo hundi fakkeenyaaf shamara jaalatte ta'edha yeroon gaafa raftu gaafa kaatu ishuma yaadda baay'ee ulfaataa akkamitti qabamtee beektaa jechuudha. Eeyyoo. Jaalalli nama akkamiirraa si qaba? Jaalalli nama akkamiirraa si qaba kan jedhuufi jaalalli kallattii baay'eedhaan si qabuu danda'a jechuun akkaataa walitti dhufeenya ati hariiroo yookiin iddoo kondiishinii haala iddoo ati itti argamtuutti wal qabate haalatti ilaalachuu dandeessuudha malee dirqama yookiin bareedina nama sanii yookiin ejjinna isaa ilaalcha biraa qofaan miti. Hariiroo dhumte yookiin fi iddoo dhumte ati itti argamtu sun nama akkamii wajjin walitti dhufeenya akka ati qabdu sun nama ati jaalattu san murteessa beektaa. Malee amma lafuma teenyee akkas nama akkas bareedu nama dheerinni isaa akkana malki isaa akka jennee himuudha natti ulfaata. Haala bakka haala kondiishinii ati keessa jirtu irratti hundoofte nama jaalatta malee bareedina yookiin fi Kanaafuu ulaagaan takka hin jiru jechuudha. Akkuma yeroo ulaagaa hin qabaa bar ulaagaa dhabaame yeroo hin jaaladhu amma akka kiyyaatti amala beektii namni ta'e saawunatti ta'u bifaanillee magaalaa ta'e nam filadhaa jechuudha. Garuu kana taasisuudhaaf immoo yeroo hunda akkas ta'a jechuun kun haala ati irra jirtu wajjin wal qabate. Ati amma magaalaa gizaaytu ta'e Dhiisni. amala akka tokko qonnaa ibsuu jiru. danda'a. akkasii jechuudha. Ishii nama meeqa yaaltee jirtaa eega yaallee jechuudha. Anoo nama lama jaalattee jira amma ammaatti. Yoo ka jalqabaarree san hundaa gana mara biyyees hin turre. Anuma jaalatte malee ambaas illee na jaalattee hin turre kanuma jiraata. Lammaffaa immoo sillachuu yaaltee beektu. Yoo. Ishii amma jaalallee qabdaa? Nan qabu. Amma jaalallee ni qabda. Ishii jaalatamtee beektaa? Ati qoon qabnetti namni tokko dhufee sirraa hin qabamee siin jaaladhee minaamin kaa. Ni rame. Jira na mudateera beektaa mudannoon kun. Ishii. Barataa kutaa salgaffaan ture yeroo sadiittaanii maalummaa jaalalaatis amma na hubanneef isa malee immoo dabalataan yeroo namni sun na jaalatee jirutti ani immoo nama biraa ijaan jaalachaa ture. Bakka kana Isheedha bakka keetu gaafani jalma murtee maaf naan bilbiltu naan jette maaf naan bilbiltu anoo silaa akka akkasii bilaa jettee meeseejirree kan isheedha namoonni ishee rakkisaa akka jiran kan bilbilanii rakkisanii ture rakkoofsan nama eebisu wajjin akkas na rakkisaa yeroo maafate naan bilbiltu jettee natti hin ta'eekta. Ani akka kan hunda bakka haaluma normaal ta'ee lallaala malee ishiin akka kanaa marana jaalatteetti jedhee nu banneef. Ani kanaan hubachuu dhabnaan jaluma murtee baay'een si jaalladhee itti irratti himte.
natti hin teennaan waan callisee uma anillee yookaan waan deebiin kennineef callisee waan biraa kute beektaa. San booda kilaasuma waan turte immoo intalli biraa tokko jirti. Ishee jaaladhee kan gaafii jaalalaa isheedhaaf dhiyeesse. Gaafa nan isheedhaa dhiyeessu akkanan ishee saniif gaafii jaalalaa dhiyeesse gaafa dhageessu dhuftee manatti dheekkamte kilaasii keessatti. Natti dheekkamte maal jennaan akkamitti akkana gootaa akkamitti akkas taasisa silaa nuuf hin jaaladha jettee waa jechuudha. San booda bakka guyyaa sanarraa kaaftee ishee baay'ee natti aarte. Kanan ishee jaalachuu jedhee ishee dhiise tun illee naan milkoofne jetta gaafii koo naaf fudhanne. Xiqqoo ani nama baadiyyaadha ishee nama magaaladha. Kanumaan na filanne kanamatti bakka jaalalli keenyallee achi. Baadiyyaatis nama baadiyyaa nama mayyituuni. Okay. Maal isaanii hubatu. Tole. Akkas ture. Ishee jaalala dabarsite keessatti mudannoo ati qabdu. Nuuf qoodii jetti. Mudannoo sammaraallee hin qabu. Ishee nama jaaladhe kana wajjin maatu ta'e beektaa. Baadiyyaadha. Ulaa isheen bishaan deemtu irratti yeroo baay'ee wal agarra. Yeroo wal agarru kana bakka normaalii sa'aatii reegularii qabachuun bishaanichi sa'aatii waraabbamu qaba waan ta'eef achitti eege yeroo kamiyyuu achitti hoo eegde nan arga bakka nan arga. Utuma akkana goonuu utumaan eeguu jiru namni dhufee naan yeroo isaatti kan dhufe edaadha isheeti. Ani isheenuma edeen fiigeetti bahe. San booda baay'uma tokko nan nahe duubatti deebi'ee kan bakka callisee amma ergasii guyyaa biraa iddoo heddus deebi'ee ishii seegutti kaan. Akkas ture. Gaafa deebiin hojii gooteef hedduu galatamtiin jenna. Baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte. Gaafiin keenya inni jalqabaa jaalalli maaliyyaa? Jaalala jechuun jecha tokkoon waan ibsamuu hin dandeenye. Garuu gabaabsinee immoo ibsinu jaalala jechuun jireenya jechuudha. Bakka jaalalli jiraachuu baannaan jireenyi hin jiru. Yookaan immoo jaalala jechuun madda gammachuu. Namni tokko nama tokko jaalate yommuu jaalate ni gammada yommuu nama sanaaf. Kanaafuu jaalala jechuun madda gammachuu jechuu dandeenya. Jaalalaan qabamtee beektaa? Qabamee beeka. Jaalalaan qabamee beeka. Yeroodhuma dhiyoo kanaa bara 2012 keessaa baadiyyaarraa gara Finfinnee deemee Finfinnee ture yommuu akka carraatee qormaanni kutaa 12 ji'a 7ffaa keessa qorame. Bara 2012. Ani immoo bona deemee birraa deemee Addis Ababa Finfinnee keessa osoo hin jiru Finfinneetti akka carraatee bakka nani ture sun mana barumsaa biraadha. Mana barumsaa sanaa dallaarran ijoollee mana barumsaa keessa barataa jiran. Isaan akka carraatee achirraa mana barumsaa ijoollee afaan Oromootiin barataan Amaariffaan baratantu jira. Achi keessaan akka carraatee micoo wayiitiin dallaan marraa wal agarree walitti dubbannee. Dallaarraan kan seenin. Dallaan marraa naa kan dubbaatee achumaan gaafsana nagaadhuma wal gaafanne. Nagaadhuma wal gaafanneetuma silkii sirraan fudhannee akkasumatti gargar achumaan ergasii safara mana barumsaa sanatti yommuu deebi'u micoo sana nan arge. Gaafan argu gaafa sana ganda keessatti. Dallaan mana barumsaa keessatti yommuu isaan boqonnaa ba'an jecha boqonnaa ni ba'u achi dallaa mana barumsaa irra nan argaa ture. Achi silkii ishiirraa fudhadhee silkii nan dawwalee fi na dawwalti. Gaafin jaalalaa dhiyeessee fi gaafii jaalalaa dhiyeesseef sin jaalla. Ani sin jaallan jedheenii wal jaalannee
Ati garuu akka nama Finfinnee ta'es beekti moo? Akka nama iddoo garaa dhufetti. Yaa akka micooni akka carraa ta'e ani afaan Amaariffaa kana baay'ee hin danda'u garuu nama walii galuu nan danda'a. Isin afaan Oromoo beektu? Micoo sun immoo xiqqoo ni beekti afaan Oromoo garuu dubbachuu irratti baay'ee tokko ishee rakkisaa. Amaariffaa waliin Ishaan Amaariffaa ishiin dubbatu nan dhagaa. Ishiin immoo Oromiffaa si walitti dubbadhe Oromiffaa sana dubbachuu haadha dhabdu malee ni dhageessi. Akkanaa ta'aniif jaalattee beektaa jechuudha. Jaalallee nama akkamirraa si qabaa yaa? Jaalalli nama akkamirraa si qaba? Jaalalli nama dheeraa hin taane gabaabaa nama giddu galeessa. Namoota akkasirra nagaa. Ulaagaan jaalaleeti waa'ee dheerinaa fi gabaabinaa qofa laallatti malee. Miti. Ulaagaan jaalalaa waa baay'eedha. Yaa sana keessa dheeraa fi gabaabaa jennee osoo waa'ee dheerinaa meetira irraa giddu gala. Yaa. Bareedina irraa moo kalarii irraa moo nama magaala. Magaala. Yaa. Rifeensa qabdu. Mucaa. Yaa. Ishii ammallee akkasii jechuun waa sadeen kana filattaa jechuudha. Yaa. Siyaaf irranna waqtii gaafa jaalatanii dabarraa. Nama meeqa jaalattee jirtaa erga yaala jirta? Yaa nama laman jedha garuu nama afaan kiyyaan itti baafadhee tosi jaalle jedhee hanga yoonatti nama tokkotti hin qabaa jechaadha. Bishoon nama sitti misan. Garuu immoo akkanatti anis afaan itti ittiin dubbatanii kan inni irraa qabamee garuu ittiin dubbatanii amma asirra takka ni jira. amma intan ichi booda irraa qabamteerta ishiin sanarraa qabame garuu ganaatti himachuudhaaf horsiisee dura isa dura isii sana dura jechaadha bara naannoo 2009 waan ta'eef ishii kan wajjii irtaa jechuun malee ishee gaafa hin galgalaatti amma jaalallee qabdaa'ee amma yeroo ammaa kanatti ammatti jaalallee hin qaban jaalatamtee beektaa'ee. Yaa jaalatamu namni tokko ati jaalattee itti himattee ishii isin jechuu osoo hin ta'in jaalatamu osoo hin ta'in asoo ati itti himatiin quban qabnetti dhuftee siin jaaladhee sirraa hin qabamee itti namni siin himatee beektaa'ee. Mudannoo akkasii hin qabu garuu namni tokko jaalatamuu isaa osoo hin taane jaalachuu isaa beeka malee jaalatamuu isaa hin beeku. Yoo itti himan malee. Yoo itti himan malee. Kanaaf ana san gayuunaa namni si jaallinaan jedhee natti dubbate hin jiru. Ishee jaalala barsiisa keessatti mudannoo qabdu. Mudannoo qaba. Akka carraatii micoon Finfinneetti jaaladhee sin jedhe kanaa guyyaa wayii akka carraatii ijoollee hiriyoota koo wajjin hin turre. Xinnoo dhugaatii kana dhugaa turre. Dhugaatii irra turree akka carraatii naannoo sa'aatii 2 walakkaa ta'edha. Micoon jaaladhee kana argu malee hin jedhe. Halkan kana. Halkan kana siyaasuma sanatti si argu malee jedhee nan dawwaleef. Dawwaleef yommuu dawwaluuf eessa jirtan naannaa safara keessan hin jiraa jedhee naannoo keessan. Maaf dawwaltirii jennaan si barbaadan si argu malee har'a si argu malee buluun jedhee. Achumaan akkamaan godharii maatiitu naan lolaa jette. Kana dhokadhuuti suuqiin dhaga'ee dhiitima bayii kottuun jedhee. Achumaan micoon ni dhuftee. Ni dhufte. An akka carraa ta'e xinnoo dhugaatii keessa galeera. Micoo sun dhuftee too ani xiqqoo ishiin ni turte akka carraa ta'e dhuftee too. Ishiin dhufte garuu turtee dhufte ani immoo haaretanii galee jira. Dhiiftee galte? Micoo sana sababa sanaatu wal dubbiin hin dandeenye. Ani boo dhugaatii xiqqeetu qabdaadha. Baay'ee sirrii baay'ee. Dhugaatii kana jecha miira keessa nama galcha kanaaf. Ishee waa'ee jaalalaarraa sirba taatus walaloo taatus xiqqoo gabaabtu lakka. Walaloo ishee xiqqoo bakka yaada ibsineeraan. Jaalala dhugaa mi'ooftuu kan waliin dabarsine. Jaalala dhugaa mi'ooftuu kan waliin dabarsine. Kabajaa biyya hojii godhuutiif hedduu galatamsiin jennaan. mi'aawaa amalii akka shankooraa hunda qalbii